ورحمة الله وبركاته. Kabajamtoota jaalatamtoota daawwattoota keenya har'a oduu gammachiisaa tokko isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akkuma beekamu markatni Nuurul Yaqiin galmee marsaa sadaffaa eegalee jira. Mana keessan keessatti bakka hojiitti yeroo feetanitti quraana qara'uu yoo feetan egaa ka quraana eegaltee kaatee karaatti dhiiftellee hamma duran eegalee illee kasichi eegaluu deemtullee ka tajwiidaan hin qaraa jettellee akkasuma kitaabotii adda addaa ka qara'uu feetullee egaa ustaadotii cocollee akkamiin isinii qopheessinee jirra inshaallah warreen qara'uu feetan websaayitii markata Nuurul Yaqiin seentanii galmaa'uu dandeessu. Warreen akkamitti galmoofna jettanii na gaafachaa jirtan liinkii gadi tuqachuun astuqii galmaa'ii ka jettu kana gadi tuttan astuqii galmaa'ii ka jettu kana gadi tuqattan erga as seentanii booda asin fida fuula kanarra erga sin fide honka galmeerra sin fida jechuudha. Markata Nuurul Yaqiin online quraana akkaadaamii maqaa kee barreessi ka jettu kanarratti maqaa kee barreessi. Fakkeenyaaf ka akkaadaamii keenya haa barreessinu nuti maqaa kee barreessi ka jettu kanarratti isin maqaa keessan maqaa abbaa maqaa kaakayyuu barreessitan. Nuurul Yaqiin akkaadaamii lakkoofsa waasaappii fi teelegiraamaa keessan galchaa jedha. Lammaffaa irratti lakkoofsa waasaappii fayyadamuu jirtu galchita jechuudha. Lakkoofsa waasaappii ittiin fayyadamuu jirtu galchita. Lakkoofsa kee ka waasaappii yookaan teelegiraam lamaanuu ni galchita. Yoo lama adda adda fayyadamte lamaanuu ni galchita. Barnoonni kitaabaatii fi barnoonni adda addaa achirratti deema achirratti gadhiifama waan ta'eef teelegiraama jechuudha. Websaayitii keenyallee achirraa argachuu dandeessu waan ta'eef teelegiraama ka teelegiraamaa lakkoofsa keessan teelegiraamaa akkasuma waasaappiidhaan qabdan ni galchitan. Fakkeenyaaf ka markata keenyaa galchuun kanaan nu quunnamuu dandeessu karaa san booda sadaffaa irratti lakkoofsa piroofaayilii keessanii galchaa jedha. Kun barataa galmaa'ee jiruu fi warri amma reef haarawaa ta'e lakkoofsa bilbila harkarraa qabdu jechuudha. Akkasitti bilbilame jennaan ka harkarraa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa jechuudha. Ka teelegiraamaan banattee jirtu sanas haa ta'u asumatti koppii goota jechuudha. Sanas yoo ta'e yoo barataa markata kee galmaa'ee ID nambarii fudhatee jiru ID nambarii yookaan lakkoofsa piroofaayilii fudhatee jiru yoo ta'e ka harkaa qabdu galchita jechuudha. Fakkeenyaaf ka fedhen galchaanii ammas irratti biyya keessa jiraachuu jirtu biyya kam jiraatta yeroodhaaf fayyadamna kana immooti yeroo barataa taayimii barataa arreenji gochuudhaaf jechuudha. Biyya keessa jiraachuu jirtu galchita jechuudha. Itoophiyaa moo Saawud Arabiyaa, Dubaay, Bahrain, Oman, Kuwait, Joordaan biyyoota kanneen malee kan jiran isaan kana keessa biyya keessa jiraachuu jirtu filatta. Yoo kana keessa biyyi keenya hin jiraanne adirii irratti biyyi kiyya biyya kana jira jettee barreessita asirratti as gubbaatti barreessita jechuudha. Bakka xiyya agarsiisuu jiru kanatti barreessita. Ni barreessita jechuudha. Yoo ni filatta jechuudha keessaa filatta biyyoota keessa jirtu. Yoo Suudii jiraate Suudii filatta. Yoo Dubaay jiraate Dubaay. Yoo Bahrain jiraate Bahrain filatta. Kanuma keessa jirtu filatta jechuudha. Qur'aana moo kitaaba qara'uu feeta? Ka qara'uu feetu sana tuqxa jechuudha. Ammallee raayitiitti goota. Qur'aana yoo ta'e qur'aana. Kitaaba yoo ta'e kitaaba. Yoo lamaanuu waliin qara'uu feete lamaanuu ni qara'aa jetta. Tuqatta. Qur'aanni kee tokkoffaa qara'uu jirta moo lammaffaa lamii irra deebi'uu jirta? Qur'aana tokkoffaa moo lamii irra deebi'uu jirta ka jedhu yoo tokkoffaa qara'uu jiraate tokkoffaa yoo lamii ta'e lamii. Kitaaba kamiin qaraata? Kitaaba usula qaraatamu toohida moo buluuga moo riyaada tajriida tafsiira kitaaba kanneen kana malee kan jiran. Yoo usula ta'e usula. Yoo lama waliin qaraate ammallee maaddaa godhattee jiraatte maaddaa godhachuu feete lamarratti tuqatta jechuudha. Usulaaf toohidan qaraa walitti ammatti yoo jette jara kana lamaan walitti qaraata. Ni baafama ammas kitaabni qormaata qaba. Qormaata torbee guyyaa 15 keessa qormaata qaba jechuudha. Qormaata qaba. Yoo ammaaf kitaaba eegalle tahee ani ammaaf kitaaba eegalle quraana qofan qaraa jettee asirratti barreessita. Yookaan immoo an kitaaba kanaan ala yoo ta'e kitaaba kanaan alaa qara'uu feete kitaaba tajwiidaarraa kitaaba aqiidaarraa
Yoo qara'uu feetee kitaaba sanas irratti barreessite bakka kanatti barreessite jechuudha. Bakka kanatti barreessite jechuudha. Submit goota. Gad dhuftee submit goota. Yoo fakkeenyaaf foormii kana keessaa tokko dhiiftee siin godhu submit siif hin godhu. Kanaafuu itti deebitee ilaalta. Itti deebitee ilaalta jechuudha. Kamtu hin godhamne amma kanatu hin godhamne amma ilaalaa. Hajji torbaffaa kana. Kanaafuu raayitii kennitaa bakka ammallee usula matoohita yookaan immoo ni barreessita jechuudha. Kana keessa yoo siif hin jiraan. Ni barreessita jechuudha. Akkana galatoomaa qur'aana hundaan gahuuf ammallee qooda bahadhaa sheer gochuudhaani qur'aana hundaan gahuuf qooda keessan bahadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkas goota jechuudha ammallee submit goota. Submit goota.